Simbo. Tapi kurang amat. Kafi konjo. Yang darah jira pak polisi. Nah, tu anjir. Apa? Kasi ko agak man tapi na din. Tapi ko tu kay inyo basi banira mana. Okay. Yan. Ilman ira ti on taban ni o mi taban. Nana ni dubat ni wallahi da yura dubatu kay ani. Gava hinto ko yetiu enyu wali ni kaya goda tu kesan je or badan abu muazin wa mudan de so buat ratishir goda santu ni kaya wantani sumaya indu sumaya tini da wala la sawa ke isi ma ke zerti ila amati datu goda me ijolle no risu dite seni dubai tire ila isile media ratti fidde agarsiifte akka namaa wajjin jiraataa jettu garuu warri kaan immoo media ratti fidanuu akkuma galuu hojii jaraa eegalu kanaaf yatakabbaruun dhufaniiru kanaafi warras teessee Dubaayitti jana bultu wallaahi siidhumatteetti akka fiilmiin chaanii asirratti hojjetamaa jiru. Siibannoo firii mu'ee fuudhaatti bira dubartii pasaanuu fuute dur dhiiratuma saanuu fuudha jedhaman amma immoo ila abdiin kun ol of course dha viidiyoo jiru duufidda ragaa jiru duufidda sumayyaan tasaa'ee siin gaafa waa hunda keessa jiru tullufta akkasitti haasa'u. Asba yabdee. السلام عليكم. السلام عليكم. Salam. شرطة وانت كجيسة وانت سنة دامبا فتنتك جربيتا. تمام. جافة سمية وهند خيسة جرتي جراني. تكفى ومني كوني سمية نجيوسا شادن كفسي زمالي. نوكا جالك تيفي جالكا بكا ميتاكولي تفني في وكي هور مجرين يعني بكي سات كيسا نجرو تكتانا نافو بلا. لما فرت دمو kana saa ta'u sanis haa ta'u dubbiin hundachuu akkuma quba qabnudha. Ji'a 5 ji'a 6 dura irraa kaasee jechuudha. Ustaaza Bomaas akkuma quba qabanidha miti. Garuu dammoo uummanni kun karaa biraatti fudhachuu danda'a. Sumayyaan quba qabdee yoo jedhani waan sumayyaan irraa waan kanarraa waan ijoota yookaan mucaa kan itti fiddee ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma walii galaatitti obboloota kiyyaa wallahi qiyaamaa ofirratti sodaachaa jiran uummanni keenya. Bara dhiirri lama fuudhuu didittu dubartiin kinoo lamanii kaa godhachaa jirti. Osoo wanta qabatamaa qabu ta'ee arguu baadhee illeen hayyee irraan dubbadhu. Akkuma hundattuu wanta qabata akka bichaa barbaade obboleessa ta'e ishiin sooshaal miidiyaa baate miti. Ati sooshaal miidiyaa baatee jirta miti. Waan kan ustaazota quba qaba. Ustaazota inni kaasiif godhee ani waan jedhu keessatti gara zuumillee ni deema waan ta'eef haqqiin kee bichaan akkasiif bahu ustaazan haqii koo irraa naaf fuudhadhaa jedhin. Yookaan ammoo inni rakkinni yaaddu haqa saniin fedhu dhugaa saniin dubbadhu jedhee wallahi yaa abaarani namni akkanaa islaamummaa keessa taa'ee faayidaa takka hin qabu. Ijoolleen keenyallee wallahi nama lamanii kaa godhachuu miti. Nama lamaayyuu wanti hin ta'inaa hin jana. Subhanallah. Wama dubbatan sana markaa bada garuu akkuma hundattuu inshaAllah abumaa ziyaa miti ta'u irratti haa dubbatan isaan erga keessan didanii. Abumaa jedhatti sheer godha.
Guyyaa sobsiisaa ture. Inni illee bilbila irraa kaasuu didee barumsa. Inni biyyaa moo? Irraa kaasuu didee aboomaa sirraa illee. Sumayya. Naam abdii. Numeera sai eenyudha nama naasaa jira abdiini Sumayya. Naam. Maal jedhee yaa? Wallaahi mucaan Ela numeeri. Akkin isiniin jedhe dhaggeeffadhaa. Ustaadotaan ilaa Sumayyaanii beetti dubbiin kun ustaadotaan gahamee jira. Wanni nuti dadhabnee jirru warra amma olii gadi fiigaa jirudha numeeri. Warra olii gadi fiigaa jiru nu bakkina yoo dhagaan dhagaanii yoo dhageessu mataadhaan haasa'u malu. abdii maayisii qabadhu amuka walii galaattu inshaalla uummanni haqan dubbadha waan ta'eef narraa hubatan jedhee kana ijaara. Abdii dhiisati maayisii qabadhu na tuubachiisa. Obboloota kiyya maaltu isinitti fakkaate takkaffaa irratti micoon nama amantaa islaamummaatti dhufedha. Viidiyoo isinittan agarsiisa. Nama shaadaa qabateedha. Shaadaa kan qabattes dammoo ana biratti qabattee kan qabsiises dammoo Ustaaz Hamadii fi Ustaaz Qaasimiidha jechuudha. Anuma biratti kan qabate. Eeywa suuraan intalatti isheen alaala. Isii kana alaala. Zaalimni kan nikaanii kaaratti godhe isheen alaala. Isheen asii nikaanii kaaratti goote. Nikaa dhaggeeffadha. Al tokko dhiifama naa godhaati waan amma Sumayyaan jettee nu weedhi bakkaan ga'aa fi mucaan kunii galeetan silaasaa dhaggeeffadhu galteeyyi biizaadhaan dhufuudhaaf Itoophiyaa galtee biizaadhaan fidachuudhaaf gurbaanni kun. Gurbaanni horroon ammaa kun immoo dhokateetii jala deemaa jira namni beeku tokkollee hin jiru jechaadha. Numeeri sitti meen turee akka inni fidataa jiru duraan. Sitti meen ture jechaadha gurbaan kun akka inni biizaadhaan fidataa jiru. Asii dhaggeeffadhaa uummataa mucaanni kun naqee yeroo duraaniitii fi taashiiraadhaaf taskaraa godhamee aramni asirraa fiduudhaaf ginnaan dadhabame. Mucaanni kun waa hunda jaa'iza godhatee hin beetti jechaadha. Zaalimni abbaatee hin dubbattu malee silaa hin beetti jechaadha. Waa hundallee. Waa hunda hin beetti jechaadha. Mucaasiin suni kiyyaanni kun waan kun yeroo ni galee hin beendu yeroo ni galee jechaadha. Namni beeku tokkollee hin jiru. Mana obboleessaatti galte dhaggeeffadha. Sirriitti haasaa borobbocoo dura waan qabatamaa qabu obboleessaan haasaan jira. Obboleettiin haasaan jira. Nama ittiin haasaan hin jiru. Nama hunda iyyuu ragaa qabna jechaadha waa hundaafuu. Nariifatin haasin utuu haasaan nariifatin utuu waan dubbatina. Hubannee kaaneeti haqaan deemaa jirra. Tokko mootu nuti alhamdulillahi rabbil alamin nuti muslima akka amantii keenyaatiin deemna malee akka namni jedhu hin deemnu jechaadha. Waa hundayyuu amantii keenyatu nu dhowwa waan ta'eef. Kanaafuu jennaan mucaan kun jechaadha biyya galtee jechaadha. Deemu ni dawwalu qoy. Laachu feera guruppii haa dawwala uummanni. Gaadha irra yaadni. Kau numeri al tokko dhaqeetanii eenyu numeri deebisi na galche baay'een deebi dhaqeetanii eenyu keessa misa jira keessa baay'ee deebi. Baay'ee. Akkasii. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Suuraa maxxansaa. Ana wanni akka dhaamsa suuraan barbaadanii nan deema. Wallahi suuraa fi maxxansinaan nan deema. Ya shabab maxxansin maaliif yoo jette isin ajandaa nama tokkoof lamaan yoo dhufee jedhee faana hin bu'inaa isin warri dhiiraas kafuudhes dhiiraa kan isin jalaa heerumtes dhiiraa kafuudhellee osoo hin godhatin. Laala maxxansi suuraa maal hin maxxansina haga dandeessanitti walii sirreessaa jiruu keessan keessatti khayriidhaaf tattaafadhaa. Wanti ilma namaa waan ta'eef dogongoruu waanuma jiru gurbaadhaan yoo danda'ame jedhe barbaadee nikaa irraa buuti. Barbaadiiti nikaa irraa buuti jedhanii. Wanni sun ajandaa wanni sun ajandaa godhatan yoo laata qaxxitaalleetti dawwaluu ta'e gurbaadhaan nuuf fidaa kana. Garuu gurbaa inni fuudhes immoo yoo dhugumaan bultiif barbaade yoo nama jireenyaa ta'e gurbaa nikaa irraa qabu barbaadee nikaa irraa buusifatee haa fuudhee wajjin haa jiraatu. Namni immoo waan ajandaa godhatee ittiin deemuu qabu. Kan mucaan inni jalaa heerumtes immoo waan kana jaartii kiyya yookaan immoo nama duukaa ture jedhee waan faana bu'ee hordofuuf hin qabu. Nabiin bariisaaf jedhanii osoo si taate mee akkam goota warri keenya beekaa waan baay'eetti baastee ji'oota dheeraadhaaf deegaa turte haqa abbaa manaa sirraa eegamu hundaa guuttee fi mucaan kun biyya ormaarra taa'eetiin jechuudha. Bakka kanatti waan isaayyuu dhabamu garuu haqa isaattu dhabame haqni isaa dammoo osoo nama dubbatu ta'ee mucaan kun nama sooshaal miidiyaa kanarratti beektan ta'e
isuma wallahi nama meeqatu jechuudha haqa mucaa kanaa baasaaf jechuudha. Kanarratti dammoo ragaan qabatamaa Abumaazii ustaaza guddaa hunduu hin beektan jechuudha. Viidiyoo gahaa jira kan ni karraa qabu jechuudha siggalee. Hanga guyyaa biyya galtee maatiin ishee maatiin isaa inni mucaan kun haadha isaa wallahi wanti garaana nyaata keessatti haadha kiyyaan bilbilee ergee hin gaddaate. Maaliifi sila haati manaa kiyya na jalaa heerumtee jirtin jedheetiin hin bilbilamu maalan jedhamu laafaati mana. Haadha kan kooti haadha kanaafuu ani waan hunda keessa zeefnee maatii qabaatee. Warri uummanni musliimaa warri komantii kuni anbiyaan sadarkaa shan caalaan turu inshallah nan deema warri komantii kun wannan beekne keessatti wallahi wannan beekne keessatti jechuudha. Waa takka irratti ragaan beenaa yoo hin beekne callisaa waan sana addaan baafadhaa yoo furmaata godhuu barbaaddani furmaata godhaafi yoo furmaata godhuufi hin dandeenye ta'e immoo ofirrumaa itti dhiisaa callisaa maaliifi wallahi guyyaa qiyaamaa irra mite jantuu ragaasin irratti baati waan ta'eef harki teessan lukni keessan jechuudha. Mucaa abdii kanallee ni arrabsinaa mucaa miskiinadha. Waan hunda keessaa yoo haqqi isaa dubbachuu malee wanti godhe tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maali sagalee mana keessa jechuudha. Abdii mee maakii qabadhu. Inni akkasii garuu sumayyaa akkanii yoo kan dubbattan ta'e sumayyaan kan beektu mucayyoo tana shaadaa qabsiiste ana bichaa miti ustaaz Hamadii fi ustaaz Qaasimtu shaadaa qabsiise. Shaadas kan qabsine nuti dirqama namni tokko dhufee nan amana hoo jedhee dirqama shaadaa qabsiisuti malee namaaf eenyu walitti dirreetu miti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo keessatti dubbii keessatti viidiyoo dalagdan keessatti tarii mucaan kun aarellee yoo waa tokko dubbate aarullee qabaa jechuudha. Osoo haadha manaatti jedhee achi garana fidadhaa jedhee xaaraa dhumate jiru jechuudha. Intalti kuni isaan osoo waa takka hin jedhin kanuma viidiyoo wajjin dalaganii bakkee irratti argaman bichaadhaa jechuudha. Osoo isin ta'e maal godhan biyya ormaa keessatti gaggabdanii naftanii dubartii osoo taatan illee jechuudha. Dhiira osoo taatan gocha isaan keessanoo maal jedhame? Bakki isaa kanatti keessatti ofiitti ta'aadha. Wal arrabsuulleen dhiisaa obboloota kee inshaallah ni deema numer nagaatti tura. Ustaazonni furmaata godhaniif jechuudha. Ni kan irratti garuu haraama akka ta'e zinaa akka ta'e hundi keenya iyyuu ni beekna. Kana dammoo hojii abbaatii fi abbumatu irraa gaafatama waan ta'eef jechuudha. Rabbiin eenyuma akka dalagaa isaatti haa kennuu fi nagaatti tura. Assalaamu alaikum. Rabbi darajaa kana nuu kenne kinoo lama sadii yeroo mu qabdanii kan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asura bidanjira. Aisiidha wanniise amma tabaraga. Mary. Carana kan warri kaamu itti godhadhaati rakkoo jiru mataa feefsinee nuti akkuma sumayyaan amma jette waan akkuma mataa fidaa waan jiru gadi baafna. Uzeen kan keessatti nu rabba shaayir. Koi. Ina gama amma. Ayo Oromoo idee abiyyi wara farka. Waa suuraa isinii maxxansa. Okay. Ela wadi sini galuu qabu uummata dhaggeeffadha. Mucaan kun wannan dura buusee isinitti himu osoo waan beekinis dura waan dubbatina hubattan malees immoo naasayina. Waan hammallee hin hubanne waan hin beekne tokko timbijettanii numa akkasiin amma fakkeenyaaf kan gallakkise viidiyoo mucaa sanaa kan gallakkise ana jaallattee dhabdee anaaf isin bakka itti wal geenyu tokko illee hin qabne waan hubattan hin qabne. Kaala mawtuuna inni kaan tokko lammaffaa heerumte nama biraa miti ilaa. Abdii ishiin kun hin dimbete. Gaafa asii galfu wanti isinii galuu qabu. Mucaa inni abdii jedhamu jala jiru abbaa manaa isiiti. Nikaa godhatee qaba. Asirraa galtee sagateen kun as dhufuudha. Wallaahi waliin sila jiru. Batuku wal loltaan qaba. Wanni siin jedhu suuraa isii maal godhi maal faayi bu'aa maalii argamsiisaadhaaf maxxansiise. Beekus bu'aa maaliif qaba? Firaankeedha maabarin beektaa zimbira mee oduu godhame. Dhaabbadhu meeme. Sa'aatinuu barbaadaa jirra. Namni yaada namaatiin deema yaada namaatii waan deemnuuf hin qabnu nuti dhaggeeffadhaa. Saaxilamuu qabdi sirriitti jechuudha. Kanaaf viidiyoon hin bisaatu gadi ba'aa jira. Waan akka seeraa of qotadhaa. Goddanyaa keeti. Lammaa walitti daraarsuun nufi ani mucaa. Dhaabadhu isaanii dhaqee ollaanee barbaade. Utuun beekini karra. Asee sinii honfida. Simbo waan ta'e hin hubanne dhaggeeffadhu simbo
wanni nama mucaa akka kiyyatti wanti na aarse waan ta'e osoma hin hubatiin dhaggeeffadhu. Dhuftee gaafattee ta keessaa dhuftee jechuun gaafatte qoy. Sitti barreessee kenna maa soban jennee ati. Qoy maala siin jedhee koomentiidha maala siin barreessee ture. Eegasii immoo tiiktookii jedhaa meeqa duutii godhaati fooloo yoo ta'e obboleettii qabu dhaggeeffadhu. Dhaabaddu rakkina Fooloo yoo ta'e isuma barreesse. ani kanaan malleessa faana naasoo jechuudha. Ahmad jechuun naman kabaju. Nama haadha isaa kabaju haadha namaa kabaju. Abdiin na faana naasoo. Okay, nama Ahmad isa tiiktookii yaada isa kana ofumaa fani madda akkasitti isinitti meedeema kalaas hasan nama galchee wajjin cinkii kadhannamu intaloon kun wallahi rabbinatti beeka wallahi takka waan sobaas fidee hin beeku gaafa jarri ni kaayidatan viidiyoo jiraatanii kan maxxansamu barbaada viidiyoo kun waan jala irratti viidiyoo jara asirraan gale natti ergee messengeraan viidiyoo jarri ni kaayida abu muwaaz irratti sheer godhaa fida abu muwaaz ni kaayida dhaggeeffadha abu muwaaz ni kaayidee ergii biyya galtee immoo kan biraatti heerumte ni kaan utu irra jiru mucaa isa kanaan walii galtee laa hool galchan ijoolleen wal dhagaan jiru mucaa isa ajjiruuni biyya irraa galeen jedhee Dubaay irraa galeen achi dhufaa jedhamee walii galamee dhumee dallaalli dubbatamee birri amma ta'een viizaa wanti ta'e dhumeedha haa dhufuudha sila asirraa Dubaay irraan achi as darbuu ture araba dide duraanis jedhee ka'ee gaafa jee torba dura yeroo dhuma qaniin jala ga'u hin kennu ana Itoophiyaadhuman si buusa jedhee achumaan Itoophiyaa buuseef eenyu kutee bitikeetti amma baga heerumte warri jettan shaarmuxaadhuma akka keessaniiti waan isin dhugaadhuma isinitti ban wallahi isin shaarmuxaadhuma akka waliin wal deegara maaliif jedhaa shari'aan rabbi isin kan nama utuu sirra jiru darbii heerumu hin jedhu akkas baga heerumte maa heerumuun rakkoon qabu sagalee si dhagayeera an kana boodan sagalee ilaa feesbuukii jalaan buusee dhufee suuraati amma yeetu isin as teessanu malee an maal jara namaaltu nagalchan an dhugaadhuma jirtu dubbadhe baga heerumte warri nikaarratti nikaan hin jiru kiristaanaan nama hin fakkadamaa islaamummaadhaan hin fakkadamamu tunamni maa inni maal jedhama kiristaanaan wanti ta'e nikaan jedhamu achitti wanti ta'e jira wayi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Jirta habibi yakam. Jira lubbuu jirta. Alhamdulillah lubbuunis jirra lubbuunis jirra kamati naguma. Wallahi naga alhamdulillah. Mashallah achiin karaa tajaajilarra jirtu karaa laayivii kee jalatti qoo tokko seenee si dhaggeeffadhee achi jala taa'ee achiin yoon ergadhe na seensisu toreeni tuman karaa deemaa jiruuni laayivii sitti seenee asiin sitti ergadhe waan dubbataa jirtu kana irratti ragaa gamaa gamana ragaa fudhattee ragaa qabdaa habibii koo. Abu Muwaaz bira ga'ee waan kun atteete Abu Muwaaz faatiin keessaan dubbistee waan kana isaaniitu wanneedhanii wayyuu gaariin ta'u habibii koo. Simayyaan biratti dawwalteetti wallahi waa isaan jedhan hin barreeffamu. Yoo ammas immoo yoo danda'ame piikcharii ishee kana suuraa ishee kana kaasii of boodaatii of boodaa kaasee. Maal baadhee haasa'u irratti imaanaa ta'a intaloo hojii kana inni kaala marratti heerumte jira malee soba yaa'u. Anaan kee waddu mi'ani anaan kee waddu. Maati maal balleessiitu? Dhiisiis jedhee immoo waan hin dhiisi jedheef hin qaba dhiisi. Dhiisiiti dhaqiiti Abu Muwaaz duukaa sa'i bilbiliiti yookaan wannee duukaa beebi akkas wayyaa. Amadiyee. Injarjarini ela waan injarjarin seedhaa jirtu haasaatatti amma numeri haasaatat amma hasaartu keessaallee waan hin hubadhe hin qabala. Ela na dhaggeeffadha biibi waan hin hubadhe hin qaba. Siif galaa jira abbaan lamaan wal bira taa'ennaan wanti kun waan keessa soolii galatoome haadhako wanti kun waan keessaan haasaamee keessaa wanni jedhamuu danda'udha. Abu Muwaazis nama jirudha obboleettiin keenyas nama jirtudha mucaan sunis nama jirudha hundi isaaniiyyuu muslimadha waan ta'eef waliin haasaamee waan sirraa'uu danda'udhaati. Ata jandaan godhatiin waan kana itutti waan dhaggeeffadhu waa biraatitti falmuu miti. Ayyee habibi. Nandi David amma wallahi natti waan tufennaa na jandaa biraa jiran nama kaasaa minnoo amatichi. Amman si akabbaru nama biraa na kabbaru. Mee naan godhadhu mee takkaashee.
والله زوروا مكينكم ما انا مراتي زورا ما بدون ما كان ايه زورا التي سائل ما قاعد تقوم بكنكم Bakka isa fidirra godhadha. والله ده نوغا دي بغادت Maali beeytaa bibi? Namicha tokkotii jedhanii nama wayitiin naqee elaa kun abaluun ija koona jaamsee jedhe. Dhaggeeffadhu ishee kana sirriitti. اي Ija koona jaamsee jennaani akkamitti ija keessa jaamsa? Dhaqeen ija isaa jaamsa malee jedhee fiigaa ka'e. Gaafa inni fiigaa ka'u inni ija tokko jaamee dhufee himate. Ija nama sanaa immoo lama jaamse. Siigalee waan hin jedhaaru. Maal ennaani waanuma ulaa cufatanii dubbatan tokkotu gaariidha. Wanti kun gaarii miti dhaloota booriif gadi ta'a waan ta'eef wanti miidiyaa irratti amma nuun haasofnu kun wanti nuun jennu kun irra tiiktookii makan irratti waan waraabamee afu fakkaata. Viidiyoon asirraati sheerii ta'u laayikii garaagaraa ta'u koppilinkii ta'u dhaqee keessatti yookaan kiroomii keessatti dhaqee seebii ta'e hafa. ايه بدوده Aywa. Isa kanaaf isin gorsine egaa doktor. gorsi kee bareedduudha wanni kun wallahi ani akka waan sim ila amma dhufte narraa kan wayi bokkaa wayi narraa miira kee takale waan jedhaa oli yookiin nageessetta miira kee sangal maaliif gadda waan kana mucaa kana irratti raawwatame kanatti yunna aarse inni ubara utuu kiristaanummaatti nuuf hin wajjin jiraate waa hunda hamma hadhaa wajjin hadha ga'ee ka'ee ergi hadha akkana isin irratti raawwattu wallahi nama aarsa utuma inni jiru ta'e Inaariin habiibi ela inaariin waa baduu danda'a gidduuti ati nariifatiin waan hin seedhaa jiruuf hin qaba. Yeroo baay'ee un warra dhiirotaa kana biras rakkinni guddaan jiraachuu danda'an beekamuuti. Habiibi akkasitti naaf hubadhu waanuma fedheefu. Mee amma makiinaan dhaabateera kaameraa ofitti galagashuu fedhee wallaallee baran laayivii kana fayyadamiitii dhiiseera. Adaraatti jawaala kennu irra jiitooki kun irratti qaxxaadha fuula gadi hin deemsu. Konkolaataan adeemaa hin jiramu. Beeraati. Natti matumti. Filde muy monetar kan jettu sanatti koomenti kaameraa stopper keessatti hin jettu akka cufte obsi godhota. Eddee kamiin tokko. Isi bacara sana monet mo maal jettu sanatti tokkiga. Wajjaa eddee ishee beekon. Kun ila waan akka tuqaa kan macarrashaa duubarra jirtu tokko. Okay, ayyee. Koomenti gara gadi lama faaraa jira. Fikir kamera jetti. Oh, amma argeera. Amma argeera. Deemaa jira wallaahi maashaallah. Galatoomii akka kunuu barumsadha barumsa guddaa nan irraanfadhee bar. Bakka laayivii yoon seentu ta'een irraanfattachuudha. Amma kan goone jettee. Amma moo? Wanti qabdu koini si kennu. Lafa bu'e. Mobaayilii lafa bu'e. Ani si jedh. Abboo koi sagalee balleessite gaa. Jiraachuudha gara keessatti wantuma namuu fi viidiyoo fi sagalee fi har'a miti ji'a 5 ji'a 6 duraadha jechuudha kan inni ani qubarraa qabu si galee ani duubeeris haa ta'u ustas qaasimis haa ta'u hundi keenya iyyuu jechuudha. Waan hundaaf rabbiin keeriyaa godhu wallahi rabbiin nu haa qajeelchu. Har'a duniyaa kanarra jiraanne neetiin wama xiqqishuutan fakkeenya mucayyoon tun hin beekamu hojii rabbiidha. Fuula rabbi guyyaa boruu osoo deemtee isfime maalirraa gaafatamti. Warroonni dammoo sobaan namarra keenyuuf sobaan ragaa ba'an fi akkasumas dammoo nama zollumnullee wallahi guyyaa qiyaamaa ofirratti hin dagatinaa jechuudha. Nama toobatee fuula rabbii deemu rabbiin hunduma keenyaa godhu daangaa rabbii dabartanii nama hin tuqinaadha jechuudha. Yooma namni iyyuu isin miidhe wallahi miidhamuuti isinii wayyaa miidhurra jechuudha. Kara barbaaddan yoo namni isin miidhe rabbirraa garuu waan gaariidhuma argattan. Kanaafuu nama hin miidhe.
godhina shamarran keenyallee maammadoon keenyallee jechuudha hundi keessanuu wal miidhuun gaarii miti yoo wajjin bultii ijaarrattan yoo wajjin bultiin ijaarranne akka obbolummaa islaamummaatitti wallaalatu rabbiif jecha wal jaaladhaa wajjin jiraadha anama dhiira baay'een beeka saayibaa Riikee rabbisii fagaatu kaalittiin immoo yoo simboo booliin si warqii ta'e sichi warabbal kaabaa fuutee saddeetti singaltuu gaachiraatti singaltu. Intala kana warabbal kaabaa hin fuutu. Maasichi waan nama saree waan ta'e qabde saree numti bakka nageessu rabbi riikee siifaa fidu kan waan itti baafte rabbi siifaa fidu. Sheekoliini si gaafatanii irraa siifaa fudhan. Kanuma malee wanti tokko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagamu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan jirtu. Wallahi nagaadha. Maal fiidu kamera tu nama terhadapi. Intaloo kana beektaa? Beekama kan kaleessa miidiyaa irratti eegaa jiru. Garuu utuu duutee wayya waan kana gochuurra kenneetu kana. Garuu maaf akka gochuun barbaachise? Ni kaana maaltu qabdu ni kaana biyya ofirratti hidhatti. Maaltu iddoo asii wayya wallaahi utuu waan kana maatiin kee dhaga'ee nama amantii beeku. Otuun kan namarra jiru. Numeeri hin jijjiirinii lubbuu maal hin jijjiir holgalimee. kaasee beeka abbummaa dhufuu danda'u abbummaa dabbaar fooloo irraa qabda sheeritti godha abbummaa fida isaan tuni kaan godhee fiichaa kana. Bakka dhugaa dubbadhu. Wanni dhaggeeffadhu wanni ati beeku qabdu jechuun ani mucayyoo kana dhimma isii irraan beeku garuu dubbisee jira ani dhimma kana irraan beeku hin jiru dhimma kana hin gaafan waan hin jirre sitti hin kijibu amma kana kijiba jedhee jirtaa jedhee jira naan jettee hin gaafanne malee bee ati waa iddoo asiitii bu'aa ta'e inni teessa soba inni soba Kamas taanaane. Induune bari utuu gochuurra jenne lummoo. Deegaa kannaa maaliif akka kana booda sirna deegaa kannaa jedhu sirna deegaa kannaa jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hinduute wayyaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dhalli maali kaalama hidhamuurra sana wayyaate. Ni kaalama isaa Baay'een dhadhin saadaa'ee dubban. La illee kanan jedhu sabboontuun illee nu ariinu sabboontuun illee saahibuma keensee iyyuu silaan kan qollee waan sabboontuun bareechitee keessaan quba qabdu seetanii viidiyoodhuma argiteeti haa ta'u malee immoo mucaanni kaa hidhamtee daartan mujarraa lama dalagataaru malee eessa iyyuu dhagaafatamee beekamaa namni kaarratti takkaanii kaa hidhamee warra taateen jiru mucaan takka haraama dalagataaru jirree. Kanaafiyyuu tuma wayitii gaa mucaan jechitti deebi'uunis hin bareedu. Miti qabadhaame. Sabboontu hin falminiifati waan akka Haadha bara nama nama dubbisee jira. dubbi nagummaa barte kan. Sabboontu koyidhaa ammas taanaan hedduun mucaa jirti. Iddoo asiitii hinduune. Isiin hinduu teettee bohaarti sabboontu viidiyoo waraabee jirra waggaa dheeraa jiran. Anammaa hin shakkine ijoollee jara kana nan beeka akka jara sobaaf viidiyoo sana gadhiisan namni ana'uudhaaf garuu wanti isiin goote immoo ni kaa namni irraa qabu utuu irraa qabu heerumte isa beekamaadha kana bicha ta'eddaan hin baafanne waa iddoo asiitiin bohaarti. Qoy mucayyuun biyya Mucaa abdii jedhamu asii gadi bahee kan isatu ni kaa godhate. Ni kaa godhatee inni siin dubaa jirti. Biyya galee irraa na dhufaa jettee walii galanii biyya galte. Inna jedhan nama biraatti immoo ni kaa godhate ammoo lamii. Waan kana irratti hojjetamuu qaban ta'u akka boori fakkeenya namni biraas akkas nama hin goone warri isaan kan namni waan iddoo asii sobamee maxxanfamee fi maraadhaa hirta malee waan
والله دوسي ويا كانتي Duuba wayyaa shari'aadhaan ala kan jiru yoo hojjetaa jiru waan ta'eef. والله وتودو Isa godhattus haraama jechuudha. Haraama irratti lakkoofsa malee. أنا كون رتو جت مو كبا أكستان أنا من نما جلا يونتي نو ما تي أبا ما Ilaa kunuuti kan kun nama kana naasee abbaan mana kunuuti la inni kan rakka. Oyin gala. والقلت انا مليت بالبليس قاعد اتاكل ودي برجع Jawaara kan biraa qabdaa. Abdi kono dubbaddu yaati. Sabboon tuqa yaati. Abbootu jawaara kan biraa qabdaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abbootu jawaara kan biraa qabdaa. Jirra gara sarabee kawaati. Nagaa galata rabbii. Mee dhugaa waan jirurraa nutti hime. Dhugaa wanni jiru dhugaa dubbiin akkuma numeriin dubbataa jirudha. Namni kaan irraa qaba malee kijibaan deemaan jiru. Ragaa qabatamas viidiyoos ni qaba. Yoo barbaaddanis immoo rakkaatiin nama hunda nama tokko tokko liivii galee hundaa soddaa hundaati kalaas numeeritti himte sheekiin dhibama kalaaf asittis bakka kudhanitti nama tokko tokko kaasa'uu hin dandeessu. Amma Sila numeeritti himama waan itti baase. kalaaf Waliin irraa baasii isaa akkasiitti baase. malee waa'ee ummatuma kanatu bakka kijiba jedha bara bakka namni kijibaan akkamitti deema qoyaa. ati dhimma namaa hin qabdu abdii dhimma namaa hin qabdu ati. Dhimma nama tokko hin qabnu nu. Kanaaf dhimma nama tokko hin qabnu bichaata seem dhuftee viidiyoo nu jirra nu akkas taanettee viidiyoo dalagaati tokko paanikaa namaa baattee mucaa kana akka dhiirummaa tokkotti ijoolleen jimmaas haa ta'u ijoolleen Oromoo dhuftee akkamitti namni seeraan ala namni deeggartanoo viidiyoo kuna sabboontuun na arrabsitee bilook na goote. Ani duudha jedheen postootan isa biraan. Sinii gala miti. Mucaan hin dudubbatanne numeeriidhaan keessaan barreesseetti meeraan. Ituu deemuu wayyatuu arginee sin ajjeesina kana baraa ituun argiyan nan ajjeesa akka kootti. Sagalee daddaame fassara raawwachaa waraqaati. Numeerii maaliif na baafte? Lees na baafte? Ashiyyee maayii kaakee. Khayr inshallah khayr wallah waan akkasiidha. Ani ka jedhu numeerii. Koy boodee keessii godha. Walitti ma. Haalli gottootaaf dabbeessa. Tortaa dhukkubkee. Maaltu deemaa? Nama xilli kaalatti wal galtee. Nikaa irratti beeknanii. Lamee? Balaan. Suurri kirtaaroo ammatti Ingiliiziin dhufee. Singilii keessa kan namoota. Utuu akkana bareedanuu kunoo ilma bareedee. Miskiina beektanii. Isin taatatiin sin Hojii keessanii dhugaatii mukaa godhatina. Sumesee jedhu kumurteen ta'u laayidha. Hojii maal jettu kun damba ajjirraa dalagaa hundaa sumesee jedhu. Waa'ee jiraa suudanii jedhan jira akkasuma ayyaa tafsa'ee sana seenuu. Ayyaa tafsa'ee qofa seenuu yoo nama biraa deebisan jechuudha. Ijoollee duraa keessa nama ayyaa seenuu baafnu danda'u qabna jechuudha. Kan duraan ta'ee isinii galee. Era Mee dubartiin nikaa biyyarraa biyyatti hidhatinaa jedhee ustaazaan isaan eeggata gadi bahee yoo hedduu gadi caaccaatanii namni hedduu mallattoo gaafirra keettanii irratti lolaa turtan har'a maali murteessisan isaan akkasiisan maa murteeffamaarra. Sanjira wayyaa. Salaamu alaikum. Laakii Dubaay isaa kana laakiyaa. Kaameraa torbaan kaameraamaan lolleessa. Kaameraa Kaameraa torbaan lollee zaarii.
Where are you? Yetala. Moto. Salam Lunchu. Hi Brooke. Hi guys. Kita kan moto wali. You're not Hachi? Dina. Malabit ada? Malabit. Ini? I don't like a pool. Jiram bu. Nah, baru jalan apa nih namanya? Anjing ya deh. Tiga hari masih gini jiram. Dindak. Dia kan. Allah Xavier Meskel. Apa aja kok? Mana mentafar lontar aja tafar. Ini halo, sama lu dah mau udah antina video menamin udah kata orang kecil malah tu. Mana semua? Soal, sebelum berapa soal, kita follow orang apa nak? Follow me. Follow Malaysia ni. Amrin. Masya Allah. Ambasa masa kecil aliko. Zoom inoro Canada no curi rap bilo no matani. Ado bilo lagi. Guys, they have 300 people. Don't play with them. Ini kamarnya orang ini. Dasar kita yang mau. Gana malah aga ini no mistake kan. Mistake. Kami kul bawa air. Kamu kari jatuh. Sampai kan jaga tiona. Miss Chabas. Ini aku sih ni. Ay, ya rumah biaya. Kai. Lamanya Tio. Allah itu koi. Allah jawab mana kata ni. Ibu beri jo bi. Nak kita nak. Wallahi alhamdulillah. Dek mual, serah dek mual buat saya kan. Ijazah bet no ando. Ayun, raft kalah demos gas silapin. Araba kari yalan nyata tadi. Ijazah ilan mana punya? Mistake ano? Ijazah ilan. Banyak mistake. Na selamat selalu dia tahu tak mana. Hai baik lah. Guys, stop the screen. What happened? I can't see 4 people. Wait. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Salam. كيف حالكم؟ جبتها؟ جلالكم. ما يجي لما تيرم تكوي. يسا جرتي؟ السلام عليكم. Cuma gaba kan ni nyutai bari use nake gendrate. Lumer, aku nak jadi abdi nusen. Kota Devila, numerin siar rapsara kota lagi nak jadi numerin bali nak rapsara. Degi zembi kan, kata jenda berada jenda. Surah ke santal fakata. Tu bayi anak walai wali fakan marate muat. Sibidi ni lama ya? Bayi ci. Suriya juga. Jira wallahi motu mana bek to kana jetta an duedu madaba mu wayya wa makana dala gemi di araba urra warabban sabo go e onnol fuuda dila ol fuuda di la mere rum dila ni wallahi raju kon wanda ka wa warabban sabo esa tol fuuda Mali boto ko uno si chal magenya to ko. Ko balero bete se terum de to como sudi ke se abiyada ni terum de. Allah. Ilasi kana barbade, ki kana barbade. Abonu raga busi si kana barbade kan jedu kana wallahi. Wallahi kana lam food. Mam na baram te mo kali. Malta te boya ki. Yaki yo. Inanillah. Akasih. Maafirti ya kawan, maafirati kayak tu re, maaf jangan. Maaf industri re, maaf internata ya maaf kau tiri.
Dhiiradhu. No, inni heerumni miti nama tokkotti heerumuudha malee maa inni asiifachi nama joonjessuun. Kuni beekumsa jedhama moo wallaalumsa jedhama?